Jira ibsa kaleessa baaseenis shakkamtoonni kun bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti qondaaltota olaanaa irratti haleellaa raawwachuu naannoo sana to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa akka turan ibseera. Akka ibsa ba'e kanaatti barsiisonni abbootii qabeenyaa miidiyaalee fi rogeeyyiin kanneen Itoophiyaa fi biyyoota alaa keessa maaddeeffatan miseensota garee kanaa keessaa ta'uu isaanii ibsee jira. Gareen kun miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa biyyattii bulchaa jiruu fi itti gaafatamaa waajjira isaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa akka ta'an obbo Girmaa Yeshixilaa irratti ajjeechaa raawwatametti hirmaattota ta'uu isaanii ibsi ba'ee hubachiiseera. Akka kanaanis namoota barbaadaman jedhuun tarreesse keessaa tokkoffaa obbo Habtaamuu Ayyaalew, lammaffaa obbo Minaalaachoo Simaachow, sadaffaa obbo Biruukii Baas, arfaffaa aadde Yerusaalem Taqlatsaadiq, shanaffaa obbo Zamadkuun Baqqalee, ja'affaa obbo Lidatuu Ayyaalew, torbaffaa obbo Masaayii Mokonnin, saddeettaffaa obbo Gobazee Siisaay, salgaffaan obbo Miratee Wadaajoo, kurnaffaan obbo Ballaxee Gaashaawuu fi 11ffaan obbo Mulugeetaa Ambarbir ta'uu isaanii hubachiisee jira. Gama kaaniin namoota baatii eebila keessa hidhaman keessa Dr. Wandasan Asaffaa, gargaaraa Profeesaraa Siisaay Awgichaw, Profeesar Maaraguu Bazzaabbi, Dr. Masarat Warquu, obbo Tasfaayee Waldamaariyaamii fi kanneen biroon yeroo afur mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Baqattoota mooraa Umraakbaa keessa daatan 17,000 ol ta'an keessaa tokko kata'an Alulaa Gabra Giyoorgis walitti bu'iinsa uumame hordofuun hojjetoonni gargaarsaa fi dhaabileen gargaarsa namoomaa mooraa sana gadhiisanii deemuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Sababaa kanaan baqattoonni kun hanqinni bishaanii, qorichaaf dhiyeessii nyaataa hamaan isaan mudachuusaa ibsan. Miseensi baqattoota mooraa kanaa keessa jiran kabiraan obbo Kibraa'aab Takaste akka jedhanitti dubartoonni fi daa'imman hanqina tajaajila fayyaa fi meeshaalee lubbuu baraaran birootiin rakkataa jiru. Baqattuun lammii Itoophiyaa aadde Abriihuun Nugusee bara 2022 Humaraa irraa baqatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti baqattoonni as jirru waliigaltee Pretooriyaa hordofuudhaan yeroo dhiyootti gara biyya keenyaatti deebinaa jechuudhaan abdataatu jiranii walitti bu'iinsi Sudaan keessaa kan mudate ta'uu dubbatan. Tajaajilli baqattootaaf kennamu dhaabbatee haalli nageenyaas hammaataa waan dhufeef mootummaan Itoophiyaa Sudaan keessaa akka isaan baasu waamicha dhiyeessan. Gama kaaniin torban darbe baqattoonni Sudaan irraa haasofsiisne akka jedhanitti sababaa rakkoo siyaasaaf jecha gara biyya dhaloota isaanii Itoophiyaatti deebi'uu akka hin dandeenye ibsuun isaanii ni yaadatama. Kaasaawun Fooloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hiriirri kun gaaffii hojjetootaa fi furmaata ariifataa gaafachuuf magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamuuf kan karoorfame ture. Akka pireezidaantichi jedhanitti konfedereeshiniin kun dilaala yookaan gibira galii hojjetootaa hir'isuu, mindaa xiqqaan meeqa ta'uu akka qabu, mirga gurmaa'uuf jiruu fi dhimmootii hojjetoota irratti dhiibbaa geessisan biroo wajjin wal qabatee mootummaa gaafachuuf karoorfatee ture jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee gam lameen gidduutti ta'ee kan ture ta'us gama lameeniin tuffatamaa ture. Kunis namoonni nagaadhaan akka darban gochuu fi biyyattiin gargaarsa namoomaa akka argattu karaa banuuf jecha gareewwan wal waraanaa turan lamaaniin kan hundeeffame yoo ta'u hookkarritti fufeera. Kanaafis gam tokko isa kaaniin situ seera cabse jechuun walimataa jiran. Sudaanitti daayirektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Sindii Makeen ibsa wixataarraa baasaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii du'a gaddisiisaa hojjetoota 3 irratti eebila 15 dhaqqabee booda hojii yeroof dhaabbatee ture battalumatti amma sochoosuuf jira. Guyyoota dhufan keessa gargaarsa lubbuu baraaruu kan namoonni hedduun yeroo ammaa baay'ee barbaadan kennuudhaaf naannolee Gadaariif, Geeziraa, Kasalaa fi Waayit Naayil waaltaa raabsa nyaataa ta'u jedhamee eegamaa jedhaniiru. Waldhabdee kana dura Sudaan keessatti namoonni miliyoona 15 ol ta'an hanqinni wabii nyaataa hamaan isaan mudateera ka jedhan Makeen lolli kun immoo itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun haalaan akka guddatu ni eegamaa jedhan. Mootummaan Biriteen lammiilee ofii kanneen wal waraansa Sudaan keessatti danqamanii jiraniif balalii xayyaaraa dabalataa akka gaggeessu dilbata kaleessaa beeksiseera. Balaliin sanbata darbe galgala buufata xayyaaraa Waadii Seennaa keessa lammiilee Biriteen fe'ee ba'e isa dhumaa ta'aa jedhamee ture. Dilbata kaleessaa garuu waajirri dhimma alaa kan Commonwealth fi waajirri misoomaa balaliin xayyaaraa kun wiixataarraa akka itti fufu kunis buufata xayyaaraa Poort Sudaan irraa akka ta'uu fi sadhumaa ta'uu akka malu beeksisanii jiran. Keessumaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli cimaan akka ture ibsame. Kaartuum keessatti cimee waan tureef jecha yeroof gara Poort Sudaanitti kan jijjiiraman Pertes bakka bu'oonni waraanaa fi humnootiin deeggarsa ariifachiisaa biyya sadaffaa keessaa yeroo jalqabaaf akka wal argan gochuudhaaf tattaaffiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Gareelee Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lameen waliin haala dhaabbataa ta'een wal quunnamaa akka jiran dubbataniiru. Dilbata kaleessaa Poort Sudaan keessatti gaazexeessootaaf ibsa kennaniin Pertes
qaamoleen waraanaa jiran lamaan lola akka dhaaban dhaabileen gargaarsa namoomaas lammiilee nagaaf tajaajila akka kennaniif akka eehaman waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessaniiru. Lolli kun torban lama dura ega ka'ee as lammiilee nagaa fi miseensonni waraanaa 500 ol kan ajjeefaman yoo ta'u 4,000 ol immoo madaa'aniiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuu isaanii wal duraa duubaan labsaniyyuu tokkollee Eebila 16 bara 2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddamiinsi guddaan uumamee mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa. ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፍ ብቻ ነው ሳቲ ዴራ ፊ ሂሪሬቱ ቱራ አነማ በከ ቢራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን ነስ ዱፌ ኢረ ዴቢዳኒ ሂሪሬ ሀረገ ነማ ካሴ ሆጂን ሆጀነ ጀቹዳ አንጋ አማቴ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሀራስላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪ ቶኮዩን ሆጀነ ኢላሊጋ አመናኖ ሳቲ አፉሪቲ ሆጂ ኬንጅራ ኡመኒሲ ተጃጅለ ጌጅባ ዳቤ ረከቻ ጅራ Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha. ሰልፍ መያዘን አይቀርም ያው ሰዓት ይገልባል አንድ ቢያጆ ታቃጥላል ይኸው የቆመ ህዝብ ያ ታክሲ ኑቲ አሲ ኢሪራ ቀበኔ ጅራ ኢላሊ አማ ኡመተ ሂሪራ ጌጅባ ኤገታ ጅሩ ኩኒ ታክሲ ዋን እንጅሬ ፊ ከን uumameedha ሳቲ ዴራ asitti fixaa jirra. Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasamni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha. በአንድ የተጀመረ ቀስ እያለ ነገሮች ቢጀምሩ ኖሮ ማለት ያው ግቢ ውስጥ ያለውን ዱንካን ሰርተው አንድ ወር ሁለት ወር ቴሌብር እዚሁ ሰፖርት እያደረገ ሰውን እያለማመድ በአንዴ ያለማመድ እየከፈተ ብሄር ኖሮ እንደዚህ ግርግር ረፈተ Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta warri teelebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teelebirrii hin banannetu baay'ata. Namoota boba'aa buufachuuf hiriiranii jiran keessaa tokko kan ta'an obbo Wandoosan Tadilaa dabaree osoo eeggatanii sa'aatii 4 turuu isaanii himuun malli bittaa fi gurgurtaa amma diriirfamuun kun gaarii ta'ee osoo jiru hojii hubannoo uumuu osoo hin hojjetiin jalqabsiisuun garuu gaarii hin turre jedhu. 12 ሰዓት ነው የመጣሁት እንደውም ቀድሜ የመጣው ነበር መሰለኝ አሁን እንግዲህ ማጂ 3 ሰዓት ነው እንግዲህ እንደምታየው ነው ክራውዱ ይመስለኛል እንግዲህ አንዳንዱ ሰው አፕሊኬሽኑ ሳጭን ይመጣል ህብረተሰቡ ይመስለኛል Sa'aatii 12 nufe ilaali amma sa'aatii 3dha. Hiriirri isaa immoo isuma argaa jirtudha. Natti fakkaata namni tokko appilikeeshinii isaa osoo hin fe'atiin dhufa. Uummanni hubannoo isaa sirriitti waan qabaate natti hin fakkaatu. Malee malichi mala jabana kana waliin deemu ta'uu isaatiin jaallanneerra. Garuu hanga namni hubatutti yeroo waan fudhatu natti fakkaata. Yookiin hanga namni barutti lamaan isaa waliin hojjechuu isa maallaqa callaas kan tajaajila dijitaalaa kanas kuni rakkicha xiqqoo waan hir'isuu danda'u natti fakkaata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisaan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teelebirriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaana sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu. እንግዲህ ለቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የመሆን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማወቅ ኤጋ namoonni tokko tokko teknoolojichaa fi haaraa ta'uu waan jiruu fi ogeessonni keenya bakka tajaajilamtoonni jiran deemuudhaan maallaqa callaa gara dijitaalaatti jijjiiruu irratti hubannaa kennu. Warra appilikeeshinicha hin qabnee fi appilikeeshinii banu warra piinii isaanii irraanfatanii fi piinii haaraa bannee agarsiisaa jirra. Harkifannaa amma bittaa fi gurgurtaa boba'aa irratti mul'ate rakkoo saffisa intarneetii amma jirurraa akka dhufes konkolaachistoonni himan jiru. Maqaan koo akka hin himamne kan jedhan konkolaachistuun tokko yaada kanatti aanu kennaniiru. ለኛ አይሆን ለኛ ኔትወርክ አይሆን በዚህ ላይ የትኛው በሄድክበት ቦታ የትኛው ቦታ ሄደህ ነው ወዲያው አክቲቭ ሆኖ ለስራ የምትመለሰው? ኔትወርክ ኬኛፍ እንተው ቡፈታሌን ቦባአ ከናፍ ሚጀተኒስ ባየን ጅራን ነምኒ ገነመ ሰዓቲ አፍሩቲ ዱፌ ሰዓቲ ሰዴቲቲ ቡፈቴ ባ laalika namni sun guyyaa guutuu hojii malee oolaa jechuudha. Obbo Biruk garuu rakkichi rakkoo intarneetii miti jedhu. ኔትወርኮቻችን ይሄን ያክል የመጨናነቅ ችግር የለም። በነገር ላይ ኔትወርኪን ኬኛ አገስመራ ዲጳቾን ሙላቱ ሰነ ወሊንሲ ወሊን ቀበቱ ማሚልቶኒ ኬኛ የሙ ቢታፍ ጉርጉርታ ቴክኖሎጂ ከናን ፈየደመኒ ሰንኮንዲን itti fayyadamanis xiqqoodha waan ta'eef agasmara humna intarneetii guddaa waan gaafatuun qabu. Ministeerri geejibaa fi loojistiksii Itoophiyaa gama isaan tibbana ibsa sabaa himaaleef kenneen
Hiriirri konkolaattota naannoo buufataalee boba'aatti amma mul'ate kun maamiltoonni yeroo shaakallii mala dijitaalaan fayyadamanii bittaa boba'aa akka raawwatan kennameefitti seeraan fayyadamuu dhabuudha jedheera. Bittaa fi gurgurtaan mala dijitaalaa kun buufataalee boba'aa 153 magaalaa Finfinnee keessatti argamanitti hojiirra ooluu kan ibse manni hojii ministeerichaa fayyadamtoota biratti hanqinni teekinooloojiitti fayyadamuu akka jirus ibsuun kunis rakkoo amma argamuuf ga'ee mataasaa qabas jedheera. Tajaajilamtoonni garuu rakkichi hanga furamutti mootummaan fala biraa nuuf kennuu qaba jedhu. Tajaajilli kaffaltii dijitaalaa bittaa fi gurgurtaa boba'aa yeroodhaa yerootti fooyya'aa jiraachuu kan ibse ministeerri geejibaa fi loojistiksii caamsaa 1 bara 2015 irraa kaasee immoo naannolee keessatti hojiirra akka oolfamu hubachiiseera.